Hi, akkam nagaa keessanii jira isinii jira fayyaa kooti. Har'a waan baay'ee murteessaa ta'een isinitti hima. Waa'ee nageenya qaama keessanii, waa'ee jireenya hammayyaa'aa jiraachuu gaafa jennu, caammaa gaarii bareedaa uffachuu, uffata mimmiidhagaa uffachuu, konkolaataa oofuu, nyaata gaarii nyaachuu qofaa jechuu miti. Sammuun namaa bakka qaroomeetti isa bira darbeera. Jireenya hammayyaa'aa jechuun nageenya qaama keessanii eeguu, xiinsammuu keessan eeguu, seera kabajanii jiraachuu baruu. Senegalee seera uumamaa isa Waaqayyo nuu kenne eeganii jiraachuu baruu. As keessa waan baay'eetu jira. Har'aa fi waa'ee sochii qaamaan isinitti hima. Waa'ee sochii qaamaa caqasaa sirriitti waan gaariin isinitti hima. Namni tokko sochii qaamaa hin godhu taanaan, exercise hin godhu taanaan baay'ee rakkoo guddaa keessa jira jechuudha. Baay'ee rakkoo guddaa yeroo maleedhaan inni karaatti hafu. Dhukkuba adda addaadhaan hubama. Namni sun eenyuuf fakkeenya ta'uu danda'a. Yoo sammuu guddaa qabaate illee sammuu isaa addunyaa kanaaf yeroo dheeraa tursuu hin danda'u. Xiinsammuun isaa kufaa deema. Qaamni kee kufee jennaan sammuun kees wajjinumaan kufaa deema. Kanaafi akka nama qaroome sammuun isaa qaroome bilchaate tokkotti yaaduu qabna jechuudha hundi keenya. Sochii qaama godhaa. Namoonni keessumaa jireenya keessan karaa adda addaarra isinii mijatee galii argattanii ayinoo nan beeka. Namni baay'een ituu nyaati hin jiraatiin, ituu galii hin qabaatiin maal waa'ee ispoortii, waa'ee sochii qaamaa odeessitaa namni jedhu baay'een jira, na mudateeras. Isaanin dhiisneetu warri karaarra jireenya isinii bu'ee qarshii baay'ee oomishaa jirtanii bor akkam taatu waggaa 10-20 booda qaamni keessan kufaa deema, dhukkubsataa ta'aa deemtu. Waa'ee borcii immoo isinitti hima. Waa'ee borcii immoo isinitti hima yeroo bira. Waa'ee borcii, waa'ee meetaboolizimii keessanii akkamitti buust akka gootanii, borcii akkamitti akkasiin reduce gochuu dandeessan, rakkoo borcii hin qabu sammuu irratti, yaada keessan irratti, jireenya keessan irratti stressiin ni fidu. Nama ga'aa akkasin ta'uu hin dandeenye, gammachuu keessan akka inni isin jalaa saamu isinitti hima jechuudha. Jara keenya, speeshaalii jara keenya waan kana irratti yaadala. Amma naannoon jiraadhu kanatti baay'ee understand godhanii qaroomuu isaanii irraa kan ka'e namni sochii qaama irratti hin hirmaanne hin jiru. Jaartiin waggaa 70-80 illee jechuudha. Kan keenya garuu yerooti waan gaarii timtu, I don't know why abaarsa ta'ee maal akka ta'e hin beeku, hin dhaga'an. So akka fedhe deemi, eessas deemi, qaamni kee kufaa deema taanaan gatii hin qabdu. Sammuun kee hin kufa taanaan gatii hin qabdu. Namni sammuu isaa barumsaan guddisee qaama isaa ajjeesa taanaan, namni qaama isaa guddisee sammuu isaa ajjeesa taanaan ammas wal faana deemaa hin jiru. Clash godha jechuudha. Wantoota akkasii wanta isin fayyadu isiniin hima gaggabaabaamatti. Kun generaalii waan isin kakaasuuf yookiin waan haamilee gaarii akkasinii ta'uu fedhe isinitti himuu barbaadeedha. Ulfaadhaa galatoomaa sheeroolii godhaa. Inciisinaa jabaadhaa saborii Waaqayyootu beeka. Isarraa qofaa ofirraa baasaasin. Amma ulfaadhaa galatoomaa sheer godhaa hundumaa biraa ga'u adarraa keessa.